waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiif amantiin qaba waaqayyo bira. Tolee viidiyoo waraabuudhaan walirraa turree jirra. Akkuma beekamu viidiyoo biraa fayyadamaa jirra malee viidiyoo walii waraabuu dhiifneerra. Akkuma beekamu haalli baay'ee namaaf hin mijatu. Mee guyyaarraa kan immoo viidiyoo qabadhee isinii dhufeen jira. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii akka nagaa qabdan abdiif amantiin qaba waaqayyo bira. Mee guyyaarraa kana yaada haaraa tokko isinii qabadhee dhufee har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Yaada haaraa kan hunda keenya ilaallatu tokko qabadhee isinii dhufee. Innis maal inni jettanii egaa akkuma beekamu baay'een keenya ijoollee mana madaamii kan akka kiyyaa jechuudha qimamoota mana madaamii. Mi'aarra yaada haaraa tokko isinii qabadhee dhufe. Wanta na fayyade tokko isinillee akka fayyaduuf jechuudha. Innis maal inni jettanii egaa akkuma beekamu hundumti keenyaayyuu hin hojjannaa mana arabaa kana keessaa biyya arabaa kana keessaa hojiidhaaf kan biyyaa baane beekamaadha. Akkasumas immoo hojjannee immoo kaayyoo qabna karoora qabna karoora keenya galmaan gahachuuf. Egaa kaayyoo namaa karoora namaa kan nama galmaan namaa gahu waaqayyoodha. Waaqayyo immoo galmaan akka nu gahu abdiif amantii qabna isa bira. Mee kanaafuu hin hojjannaa birrii hin arganna jedhan. Mee meeqa keenyatu birrii argannu sanirraa jechuudha. Birrii amma fakkeenyaaf anis akkuma keessanii nan argadha jedhan jechuudha. Haa ta'u malee birrii argaddu sana keessaa yeroo jiini ga'e madaamiin beekamaadha warri nu hojjisiisu nuuf kennu. 2,000 isaa hojjennu 1,200 isaa hojjennu akkasumas immoo egaa baay'eedha akkuma damoosni namaa gargar ka damoosni akkuma haala hojii haala manaa haala walii galtee namaatti akkuma manaatti garaagarummaa qaba jechuudha damoosni akkuma hojiin garaagarummaa qabu. Kanaaf meeqa keenyatu akkuma arganneen jechuudha akkuma arganneen garuma biyyaatitti ergannamu ofii keenyaa mee asitti wanta nu fayyadu. Wanta nu fayyadu fakkeenyaaf qibaatii kan akka saamunaa waan akkasii hojjara warri namaaf bitanis hin jiru warri immoo namaaf hin binnes hin jiru jechuudha. Isa kana qofa bichaa miti jechuudha. Mee jechuudha birrii argannu sanirraa ofii keenyaaf nuti boruu keenyaaf wanta lafa kaawwannu jira. Isa biyyaa isin hin jedhu. Egaa biyyaa akkuma beekamu nuti kanas dhumnee fi kaayyoof karooradha. Mallaqa hin erganna. Yoo erganne yookaan haadha keenya yookaan abbaa keenya yookaan obboleessa keenya yookaan obboleettii keenya yookaan immoo abbaa manaa keenya jechuudha. Isa waan irraa beekuun qabu namni akkuma walitti dhiyaatuun akkuma nama hariiroo wajjin hin qaban namni kun kaayyoo kiyya galmaan nagaa kan jedhame irratti mallaqa isaa ergata. Isa waan irraa beekuun qaban. Kanaaf yeroo ergannu kana akkuma argaa jirtan miidiyaa irrattis haa ta'u mana keenyattis haa ta'u inni karoora keenya kaayyoo keenya galmaan nu gahu harka 100 keessaa yoo baay'ate dhugaan beeku waan irraa beekuun qabu akka 35-40 yoo ta'e jechuudha. Malee inni kun haati keenyas abbaan keenyas obboleeyyiin keenyas abbaan manaa keenyas birrii keenya harka caalaa kan nu jalaa balleessantu baay'ate jechuudha. Kanaaf inni kun akkuma jirutti ta'e jechuudha. Mee meeqa keessattuu yeroo madaamiin mallaqa isinii kennite jechuudha. Akkuma jirutti biyya keessanitti ergattumoo jechuudha. Mee maal gootu natti himaa? Dhuguma isin jedha. Ani jechuudha wanta na fayyade tokko isinitti qabadhee dhufe jechuudha. Maaliif namni kan tokko amii tokko gorsaa jedha. Namni walumarraa waa tokko ilaalee barata. Mitiira eeyyan. Kuni beekamaa namni dirqama garaa haadha isaa keessatti baratee hin dhalanne hunduyyuu walirraa ilaalee barate jechuudha. Kanaaf maal isin jechuun dhufe har'aanii yaada wanta na fayyade tokko isinis itti fayyadamaa jechuu barbaadan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanta na fayyade tokko yoo darbee namni tokko irraa fayyadame anaaf gaariidha jechuudha. Sammuu kiyyaaf illee boqonnaa jechuudha. Namni tokko gaafa waa tokko irraa fayyadame yaa fayyadamus yaa dhiisus gani waan keessa koo dhufe tokko yoo dubbadde anaaf gaariidha jechuudha. Kanaaf maal isin jechuun barbaade isa kana hin beektu isinitti agarsiisa. Kuusaa maallaqaa jechuudha. Agartaniittu meeshaatti agarsiisan hubattu yoo yaada. Dirqama isa kana bitadhaa isin jedhan. Garuu jechuudha
Inni kuni walitti gaxxamame malee akka mukaatii bittinnaa bitamee ture anatti walitti gaxxamate jechuudha. Hin gaxxamoo waan ta'eef jechuudha. Ani kan isa kan eegan bitadhee naannoo waggaa lamaatiif deema. Dhugaa baay'ee na fayyade jechuudha. Amma maal isin jechuun barbaadeen dirqama isaanii bitadhe kana bitadhaa isin jechuu kiyyaa miti. Maaliifin uduuffattanii kaa'achuu dandeessu. Bakka barbaadan kaa'achuu dandeessu. Garuu maal isin jechuu barbaada birrii keessan ji'aan yeroo argattan jechuudha. Yaan 1,000 argattanii 200 argattanii 250 argattanii dhuguma isin jedhaanii akkuma argattanii birrii keessan hunduma isaa biyyatti argatana jechuudha. Kanaaf birrii ji'aan argattan sana keessaa jechuudha. Birrii 50 birrii 30 ol kaawwadhaa. Dhuguma waaqatiif isin jechaa jiraan wanta na fayyada irraa fayyadamaa jechuudha. Birrii keessan yoo argattan jechuudha. Akkuma argattanii muluu gara biyyaatti ergina. Dhugaa wanta sooshaal miidiyaa kanarraa argee na gaddisiisee jira. Obboleettiin tokko jechuudha. Isheen kan hojjettu waggoota baay'eedha. Garuu kan argachaa turte maallaqa maatii ishee irratti dhuguma dubbachuuf jechuudha. Maallaqa isheen argachaa galte sanaa wanti isheen yeroo galtuu eegdee fi argitee fi wanti isheen yeroo biyya Arabaa jirtu haasoftu garaagarummaa qaba jechuudha. Wayii gadi maal isin jedha obboloota koo waan ittiin gara hojii deebitee hojjetachuudhaaf gara biyya Arabaa kana waan ittiin biyya Arabaatti deebi'uudhaaf jechuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqaa dubbachuuf taana. Kanaaf maal isin jechuu danda'a obboloota koo maal isin jechuu barbaade nama wanta tokkorraa ilaalanii barachuun baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Namarraa ilaalanii barachuun tokkoof akkuma mammaaksi Oromoo jedhu kan tokko hamii tokko gorsaa jedha. Kanaaf yoo birrii argattan jechuudha. Akkuma argattaniin gara biyyaan hin galchina. Dhugaa barri gara biyyaatti argatina jechuudha. Namni isiniif qabu amanamaa aga barbaade haa ta'u jechuudha. Amanamaan waaqa malee nama miti. Kanaaf 30, 20, 50 ol kaawwadhaa dhugaa waaqaa. Ani immoo akka nama sun hin jedhu jechuudha. Dirqama amana madaamii keessatti birrii kuusaa baankii bitadhaa, kuusaa mallaqa baankii bitadhaa sun jechaan jiru jechuudha. Garuu bakka teessaniitti jechuudha. Birrii keessan 20, 30 lafa kaawwadhaa. Dhuguma isin jedha ol kaa'an malee ol kaatanii fuudhaniidha. Yoo biyya galtanis galuudhaaf kaatanii isin fayyidaa. Fakkeenyaaf jechuudha biyya galuudhaaf kaatanii yaa jennu mi'a gatii qaalii tokko baay'eetu jira miinoonni kan akka warqii ta'uu danda'a yeroo rakkattan biyyatti gurgurachuu dandeessu jechuudha. Gaafa asitti 30, 50, 20 ol kaawwattanii gaafa mi'a tokko barbaadanii jechuudha. Achuma fuutanii bitattanii ol kaawwachuu dandeessu jechuudha. Birrii mallaqa of biraa kaawuu jettan. Yaa laalka waan tokko sana wanti isin hubattanii madaamonni hundi tokko miti. Kan mallaqa kana nama harkatti arganii dhiisatti tokko waan kana isaanii fuudhanii keessa kaawwatan itti fakkaata jechuudha. Ani manni kiyya gaarii ta'eef manni keessa hundi gaarii ta'uu hin danda'u. Kanaaf kana dirqama bitadhaasin jechuu guyyaa miti. Giinii bakka jirtanitti jechuudha. Birrii keessanii 20, 30, 50 ji'an ol kaawwachuu hin dhiisinaa. Ol kaawwachuu hin dhiisinaa jechuudha. Dhugaama dubbachuuf taananii ani duruma ofii kiyyarraa keessanitti hima. Gaafan jechuudha birriin argadhu keessaa birrii 20, birrii 30 harkatti qabadhee hambisee waan biyyatti argisuuni waan ani ergeef biyyatti wanta na jalaa hir'atu wanta na jalaa badu waan natti fakkaata jechuudha. Garuu giddumaanii wanta sana bare jechuudha. Bakka jala muree bareen wanna kana 20, 30, 50 ol kaawwachuu qabu jechuudha. Kanaaf dhuguman isiniin jedhaatii birrii keessan ji'aan kan argattan keessaa jechuudha. Birrii 20, birrii 30 akkanaa kana yoo bitattan as keessatti qucci godhadhaa. Gaafa jechuudha rakkattanis ta'u rakkachuus baattan yoo ol kaawwattan isin fayyada malee isin hin balleessuu jechuudha. Kanaaf ammas irra deebi'an isin jira ol kaa'an malee ol kaatanii fuudhan obboloota koo dhuguman isin jira. Kanaaf ofii keessan hin gatinaa mallaqa haadha keenya irratti argachaa jira haati keenya akkana nu goota abbaa manaa keenya irratti argachaa jira abbaan manaa keenya akkana nu godha obboleessa keenya gaarii qabna obboleessi keenya akkana nu godha jettanii ofii keessan hin gatinaa jechuudha. Ofii keessan hin gatinaa mallaqa keessanii amma ergattan sana ergaddaa kana jetti ergattan sun yoo badallee jechuudha. Kan amma isin harkaa qabdan kun guduufaa tokko isinii ta'a dhugaa biyyatti irree yoo galtanii maajaa tokko isinii ta'uu danda'a gargaarsa tokko isinii ta'uu danda'a dhugaa ijoollee baay'een jechuudha. Waan harka isaaniitti irraa dhabanii kan liqeeffatanii biyya Arabaatti deebi'antu jira. Kan immoo jechuudha liqaadhuma sanuu akkamittiin biyya Arabaatii dhufee
ani liqaa liqeeffadhe jedhanii kan waan hin taane ofirratti yaadan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha yeroo qabdanitti yaa xiqqaatu birruma 10 illee haa ta'u jaan hin baay'atiniiti jechuudha. Ol kaawwadhaa dhugaa. Maal yoo baay'ate dhugaa ji'aanuu maal 150 yoo lafa kaawwattan. Keessattuu warri jechuudha ijoolleen qabne fa'aa ijoolleen keessa isinitti hin buune fa'aa maali yoo lafa kaawwattan. Kanaaf maal isin jechuu barbaade inni kun ana baay'ee na fayyade itti fayyadamaa isiniin jedha itti fayyadamaa isin fayyada. Isa kana jechuudha fudhattanii biyyatti illee galuu ni dandeessu. Inni kun muka haphiidha baay'ee iddoollee hin fixu jechuudha ulfaatina isin qabu jechuudha. Wanta akkanaa kun immoo biyya keenya hin jiru naan hin jedhana biyya keenya hin jira beekamaadha. Garuu asitti immoo gatii isaallee baay'ee salphaadha bitadhaatii itti fayyadamaa ol kaawwachuu dandeessu keessa mallaqa ol kaawwachuu dandeessu kan akka warqee garaagaraa ol kaawwachuu dandeessu. Kuni waan xiqqaadha iddoo xiqqaa kaawwachuu dandeessu. Maatiin naannoo ani waan akkanaa kana gochuu hin danda'u maatiin ani bira jiru hamoodha jechuu dandeessu. Haa ta'u malee agafeeti hamoo yoo ta'an dafqa keessa yoo ol kaawwattan kan isaanii sumaniin keessa hin jiru yoo ta'e maal godhaa isin hin jedhu. Kanaafuu sodaatinaa dhugaa hin sodaatinaa nama hin sodaatinaa waaqayyoon sodaadhaa malee dubbiin sagalee waaqayyoo akkana jedha nama sodaachuun kiyyoodha waaqayyoo sodaachuun qajeelummaadha jedha. Kanaaf warra bira jirtan kanas mirga isaanii hin tuqinii malee wanti isin sodaattan hin jiru. Mallaqa keessan akkuma argattaniin Itoophiyaatti bichaanii fiiginaanii 20-30 ol kaawwadhaa boru isin fayyada. Mi'a biyyatti gisee galtan gurguratan tokko bitachuu dandeessu. Ofuma keessanii jechuun biyya galuudhaaf barbaaddu yoo ta'e yerooma biyya galuudhaaf kaatan waan ji'a 6 waan ji'a 7 birrii keessa yoo walitti qabattan dhugaa isin fayyada jechuudha. Amma ji'a galuudhaaf gaafa kaatanii dhugaa kana bitanii san bitanii hodhanii birriin nama jalaa baakkana saniin booda immoo ani kanan binne saniin binne jedhanii kan ji'a 3 ji'a 4 itti dabalatanii hojjetantu jira. Sanumaan immoo wanti biroon immoo dhufee raawwatee wanti biyya lafaatu silaan guuttu kan immoo achumaan itti dhufanii ji'oota ofii waggoota ofii dabalantu jira jechuudha. Kun hojiin sana hojiin gaarii mootisniin jechaan jiru hojiin baay'ee gaariidha. Hojiin ulfina hojiin kabaja hojiin guddina namni hojii hin qabne baay'ee ulfaatadha. Namni hojii hin qabne maali seexanaati jedhan. Kanaafuu maal isin jechuu barbaade wanta qabdanii hin tuffatinaa dhugaa hin tuffatinaati birrii biyya arabaa argattan kana 20-30 lafa kaawwadhaa jechuudha. Kanadha yaadni ani qabadhee isinii dhufee guyyaa irraa kana kanumaan isinii xumuraa yeroo biraa immoo waan biraatiin qabannee aga walitti deebinutti nagaannaa turaa. Yaadni koo isin tole immoo koomentii laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa baay'ee.